jiruu fi jireenya dhala namaa lafa bu'uura kan godhatedha. Seektoroota mootummaan fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf hundeesse keessaa gurmaa'insa caasaa haarawaan maqaa haarawaa kan argate waajirri lafaa fi eegumsa naannoo isa tokkodha. Biiroon Lafa Oromiyaa kenniinsa tajaajila lafa ammayyaa lafa qabsiisuuf tarsiimoo haarawaa diriirsuun qajeelfamootaa fi dambiiwwan adda addaa hojiirra oolchuun erga hojiitti galee bubbuleera. Tarsiimoo pilaanii lafa magaalaa dhugoomsuun hawwatummaa magaalaa dabaluu bira darbuun alseerummaa saamicha lafa baadiyaa akka hin uumamneef gargaara. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti hojiin ragaa lafa magaalaa mirkaneessuu, galmeessuu, hammayyeessuun ragaa kennuu erga eegalamee waggoonni lakkaa'ameera. Milkaa'ina hojii kanaatiif Biiroon Lafa Oromiyaa ogeeyyii ciccimoo damee hojii kanarratti muuxannoo waggaa dheeraa qaban ramaduun raawwiin qabatamaa jiruun abdii giree magaalaa kanaatiif waan gaarii qabatee akka dhufu itti gaafatamaa waajjira lafaa fi eegumsa naannoo Obbo Muhammad Gammadoo kaasaniiru. Dabalataanis Biiroon Lafa Oromiyaa meeshaa ammayyaa tajaajila hojii kadaastiraaf oolu Differential Geographical Information System jedhamu deeggarsa yeroo taasisuun baasii magaalli baasuu qabdu hanga qarshii miliyoona 2.3 oolchuudhaan deeggarsa guddaa taasisee jira. Sadarkaa magaalatti karoora hojii kadaastiraa qabamee jiru hanga ammaa 12,000 ture. Raawwiin isaa 8,233 ta'uu ragaa waajiricharraa argame ni ifoomsa. Hojiilee ragaa lafa sadarkaa magaalatti mirkaneessuu, galmeessuu, ammayyeessuun ragaa kennuu galmoota ijoo 3 akka qabatee hojjetamaa jiru hoogganaa waajjira lafaa kaasaniiru. Isaanis tuqaalee to'annoo yookiin Ground Control Point akkasumas immoo pilaanii misooma qe'ee lafaa Local Development Plan kan jedhamuu fi inni sadaffaa hojii daangessaa fi qawwisaati. Xumura irrattis hoogganaa waajjira lafaa fi eegumsa naannoo Obbo Muhammad Gammadoo akka nuu kaasanitti magaalaa Nageellee Arsiitti hojiileen pilaanii misooma qe'ee yookiin Local Development Plan lafa buusuu fi kadaastiraa hojjetamaa jiru cimee yoo itti fufe magaalota sadarkaa biyyatti maqaa gaarii horachuu dandeessuu fi muuxannoodhaaf ooltu akka taatu ni abdatama jechuun kaasaniiru.